barakatuh. Hordoftoonni sinoftii baga nagaan dhuftanii annagaadha alhamdulillah. Arra viidiyoo kan birootii walitti deebinee jirra. Viidiyoon arraas wantuma fuula keenyaatti xiyyeeffatudha. Yookiin immoo wanta fuula keenya moisturize nu godhu yookiin yeroo hunda fuulli keenya akkuma addisiitti akka nuuf qulqullaa'u yookiin akka nagummaan isaa nuuf eegamaa ta'uu fi akka nuuf lallaafisu akkasumallee waan nu fayyadun isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Ofii koodhaafis waan itti fayyadamee argeef maaf isiniif sharing goone jedheetiin naarra isiniif qabadhee kan hin dhufeef jechuudha. Amma gara viidiyootti ton darbin dura warroonni subscribe gootanii na hordoftan galanni keessan guddaadha. Warri subscribe hin godhin jirtan immoo subscribe godhaatii mallattoo cinaatti mul'attu sana yoo cuqaastanii yeroo hunda viidiyoon isiniif hojjedhu sa'aatii sanatti akkasiin qaqqabuu fi achumaan irraa fayyadamaa akka taatan asumaan isin affeere. Amma garuma viidiyootti dabarra arra waan isiniif qabadhee dhufe baamiyaadha. Baamiyaa akka naannoo keenyaatti qenqesillee ni jedhama maqaan isaa. Jechuun akka beekamu gaa nyaatuma qofaaf kan itti fayyadaman namoonni naannoo keenyaa akkasitti baratamaa miti fuulaa fi moisturize godhu yookiin fuula laaffisa jedhee namni amanullee hin jiru. Garuu amma sa'aatii kana yeroon isinitti agarsiisu ofii koodhaa gatiin yaalee argee fuula koodhaaf wanta ta'ee fi waan na gargaareef isiniif sheerii godhuuf jechuudha. Amma maadha baamiyaan kun fuula keenya baay'ee tokko nu lalaafisa refresh yookiin immoo fuulli keenya akkuma addisiitti yeroo hundumaa addisii ta'e akka nutti toluuf yookiin fuula bareedaa tokko ta'ee akka nutti mul'atuu fi rakkoon garaagaraa fuula keenya irratti babba'u yookiin fuulli keenya akkasitti wal camaadaduun jedhamu akka nutti hin dhufneef baay'ee tokko fuulli keenya akka diriiree argamuu fi yookiin immoo walumaa galatti qulqullina fuula keenya eeggatee akka turuuf baay'ee tokko nu gargaara jechuudha. Kan isin fayyadamtanii guyyaa torbanitti guyyaa lama fa'aa yoo fayyadamtan jijjiirama isaa arguu dandeessu. Mara al tokko yoo hojjettanii guyyaa lama sadiif isin ga'uu danda'a jechuudha. Deddeebitanii fayyadamtu. Yeroo hunda guyyaarraa guyyaatti otoo hin ta'in guyyaa tokko yoo dibattanii torban itti aanu yookiin immoo torbima sana keessatti al lama yoo dibattan jijjiirama isaanii argitu jechuudha. Baamiyaan kun viitaaminota garaagaraa qaba nyaataaf illee baay'ee itti fayyadamama akka biyya Arabaatti jechuudha. Akka naannoo keenyatti illee baay'ee nyaataafis amma tokko malee beekamaa ta'uu baatus gara biyya Arabaatti baay'ee beekama. Amma mee walumaa galatti kana fakkaata jechuudha. Waan inni irra isiniif qabadhee dhufe gara viidiyoo isinitti agarsiisuutti hin darba na wajjin tura. Kunoo akkuma argaa jirtanii har'a baamiyaa isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Wantoota fuula keenyaaf gaarii jedhamanii jiran keessaa tokko baamiyaadha jechuudha. Baamiyaa akkuma argaa jirtan namni wallaaltan hin jirtanii. Baamiyaan nyaataafis itti fayyadamama. Fuulaaf illee akka ta'u baay'een keenya waan hubannaa isaa qabnu natti hin fakkaatu. Namni tokko tokkos beekuu danda'a. Namoonni hin beekne immoo yoo jiraattanii kun akkuma argaatti jirtan kanaaf fayyadamtu hammanuma fayyadamtu jechuudha. Baay'ee illee otoo hin ta'in hamma argitan kana hin ga'a jechuudha. Al tokkoof al lamaaf isin ga'uu danda'a. Amma kana waan hin godhu kun akkuma tanutti isinitti agarsiisa na hordofaa. Maal gootanii kun akkasitti qopheeffattan jechuudha. Bishaan erga akkasitti qopheeffattanii baamiyaa kana itti naqxan jechuudha. Erga itti naqxanii xiqqoo haga danfuun eegdan. Kun akkuma argaa jirtanii erga bishaan distii gootti naqxanii xumurtanii booddee kun akkasitti xixiqqeessiin mummure'anii makanaan itti godhachuuf jedhu akka sirriitti naadaakuuf jechuudha. Kun akkuma isinitti mul'atu. Ani makanaan fayyadamuuf jedhu kanadha. Warri makanaa biroo qabaattanii itti fayyadamuu dandeessu kan biraa warri qabdan jechuudha. Anammaaf kanuma lafa biraa qaba. Yeroo daakuuf jettan maal gootu kun ani zayituunis fayyadamuu dandeessu olive oil jechuudha. Ani coconut oilii itti naqa. Coconut oiliin qaba jechuudha. Wantuma mankaa tokko shorba mankiyaa tokko ta'u
fayyadamtan jechuudha. Kunoo amma nama gimitii maaniin fayyadame isinis akkasumatti fayyadamtu jechuudha. Amma xumuree asirra geera. Baamiyaan kunoo kana fakkaata. Dibadhu achumaan walii waan ilaalla. Amma dibadheen isinitti agarsiisa. Na wajjin tura. Otoo dhiqatiin dura ofirratti masaaji gootu jechuudha. Kun akkuma na argaartan kan. Erga akkasitti ofirratti sukkuumtanii booda hin dhiqattan jechuudha. Amma dhiqadhee walitti deebi'e. Amma fuula koo dhiqadhee isinitti deebi'een jira. Fuulli keessan baay'ee fuula lallaafaa yookiin fuula yeroo hundaa fuula moisturaayizii ta'ee isinitti mul'ata jechuudha. Fuula yookiin fuula fayya qabeessa isiniif ta'a. Akka itti fayyadamtan asumaaniin isin affeera. Baay'ee tokko jaallattu itti fayyadamaati ilaala. Waan yaaluun gaariidha. Tarii yoo isinii ta'uu danda'a jechuudha. Fuulli namaallee gosa garaagaraati gatii ta'ee fi inni tokko ta'e tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Sanas ta'e kana garuu otoo yaaltanii gaariidha isiniin jechuudha. Fi baay'ee qopheeffadhe kana fakkaata. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinu nagaan isiniif haa ta'u.